السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كي خبيجة ما في جالتمو أمانة نمني سجلين تنبرا كيسه نمني فيديو تناركه شير وسوم قولي نكبرم كله الرا جولة هنجتنا نبرا ركعتين أكمل جولة هنجتنا نبرا ركعين وان همتو وان هدو برا نما نياتاتين أركه غرغر سخنا كرشي خمالا ما نمني سان كنا بيا فوتو نتركه سان كنا بيتي نانجه يروم غرغر سخنا أبدكو wanni dachee fi samiidha wallahi ijoolleen tuni mucaan kun dargaggeessuma akka hiyyaate kanuma akka hiyyaa fi keetii kanuma akka keenya bobbee galuu fedhu fayyaan qabu miilli isaa akkana jira mee miila kana agarsiisan irratti asuma qabsirratti mul'ata mucaa kana miilli akkana jira inninis akkana jira bakka hamtuu keessa jiranii hoolis obboleessaati hunoo kana ijaanni harkuma akkatti kara jala ollaa ijaanni harkoo mucaan kun kunis miilli akkami akkasuma akkuma taate mucaan kun ijaan qabu kun miilaan xiqqoo iyyaadhaan fakkaatti san hunda caalaa jireenya isaa keessaa jiraatanii mee isa raftamee ati mee laalaa jira keenya bakka tanaan rafanaan jenninis ibiddi bakkitti bobeeffatanas hulaan manaatis kana kun oola laalaa mee himullatti miidhaan hulaanis tana bakki ni rafuwaasi nama miidha kana jiru qabaata jeef irraa hojjechuu dandeenyitu hulaa afaan bakka tana rafaa jechuudha qabbana waan kana fitti hidheete qabbana keessa mana gidaaree kana jiru kana keessa bakka tana rafaa jechuudha obboleessinis ka ijaarina agarreetu guddaan isaanii jechuudha bakka tana keessa bakka tana rafaa jechuudha kunoo hulaan isaaniitis tana akkamatti jiraatanii manni isaaniitis gidaaree isaa kana gidaara guutuu isiniin garsiisa asirraa eegalee mee irra deemu garsiisa akkamatti viidiyoon irra deemu akkana manni gidaaree isaanii kana fakkaata haalli isaanii kun akkana gidaareen san hundi caalaa roobni kalee itti qaqqabe roobni kalee seenee harumba kuma na jettani mul'ata roobni seenee hanqa bakka obboleessi horra fuuttee jechuudha hanqa bakka kanatti galaanni seenee bakka tana dhufee jechuudha asiin seenee kana keessa galti ijoolleen tuni manni isaanii kana fakkaata gidaara gubbaanis kana fakkaata bineensa adda addaa jira qeeqalsaa jira waraabessaa jira waan adda addaa jira re'een tunis rabbiitu namaatti kanneef na fakkaatte re'een tunis asuma galte mee ilaala re'een teenya akkatti bakka kanaa tana galti dhuguma rabbiitti re'een bakka kanaa tana galte nama miila hin qabne ka ija hin qabne ka re'ee tanarra heesh jechuun hin dandeenye jara keenya ajaa'ibaadha akkana jirra jirti ijoolleen tuni san gubbaan kunoo nama galtanii qabbana tanarraa waan kanatti hidhataniiti akkatti hundachuu qabu jechuudha ijoolleen tun akka jiraachuu jirti namni rabbiin laaffiseef bakkuma feete naa taatu oromiyaa bakka adda addaa haa taatu obboleen keenya isaan kun wallaahi hidhatame hedduu garaan adda adhabee niin bo'ee imimmaaniin qabachuu dadhabee yeroo hin ijoollee tan argu namni rabbiin laaffiseef isaan kana mana akka irra maraayinu manuma kana irra maraayinee hulaatan itti goonaa fi hamtuun amma irra caalatti mana akkatti banaa kana keessa taa'uu fi bakka fokkottuu tana osoo nuti firaasha meeqaa wal gubbaan kaannee rafnu obboleessa keenya kun bakka fokkottuu tana rafuudha haati ta'e tanoon hin jirtu haati isaaniitis hin jirtu abbaan isaaniitis turte jedhanii haati eegatu tokko lama rabbi ramataa godhuufi isaan kun isumaaf waliin jiraataniif akkasitti namni rabbi laamfiseef gargaarsa akka gootaniif kabajaa amaanaa jaalala obbolummaatiin isin dhaammadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo viidiyoon tun isin bira geesse sheer naaf godhaadha. Jajjabeessa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.